duraa boqonnaa 19 kaasee madhumaatti. Ergasi Eliyaas achii ka'ee utuu adeemu Elsee qotaa utuu jiruu in arge. Qotiyoo cimdii 11 isa dura turan. Cimdii 12 immoo ofii isaatii in qota ture. Eliyaas isa biraa yommuu ka'e wayyaasa ofirraa fuudhee darbatee isarra dhimbuuse. Yommus Elsee qotiyoosaa achitti dhiise Eliyaas duukaa fiigee dhaqee abbaa kootiif haadha koo dhudhungadhee nagaatti dhaammadhee deebi'ee si duukaa akkam bu'uuf sin kadhadhaa jedhe. Eliyaas immoo deebiseefi ani sin dhowwuu deebii jedhe. Kanarratti Elsee isa biraa deebi'ee qotiyoo cimdii 1 qalee foonichas mi'a qotiyootiin affeelee namoota isaatiin in kenne. Isaanis in nyaatan. Kana booddee Elsee ka'ee Eliyaas duukaa in bu'ee gargaartuu isaas in ta'ee. Ameen. Mata dureen koo murteessanii gooftaa duukaa bu'u waan jedhu irrattan dubbadha. Duukaa bu'uuf murteessanii bu'uun garaagara. Murteessanii gooftaa duukaa bu'u yookaan gooftaa duukaa deemu. Kutaa kana keessatti sagaleetu gara Eliyaas dhufe. Eliyaasitti sagaleen kun gaafa dubbatu Waaqayyotu Eliyaasiin akka jedha. Dhaqiitii kutaa makana 19 gara 11 kaaftanii yeroo dubbiftan dhaqii Else'iif Yehuuf Azaa'eliin dibiitii naamoosisii jedha. Maaliif jennaan sabni Israa'el kana booddee geggeessaa dhabaniiru. Raajota kee hundumaa warri Ba'aal fixaniiru. Izaabel raajota kee fixxeetti ana duwwaatu hafee ani iyyuu lubbuu koonan jalaa ba'ee jedhee Eliyaas gaafa Waaqayyootti dhiyeessu seenaa garagarasii baay'een dubbadhu. Waaqayyo Ba'aaliif kan hin jilbeenfatin ani 7,000 qabaa. Nama 7,000 qabaa. Isaan keessaa dhaqii Yehuu Azaa'elii fi Else'iin dibii naamoosisee. Akka Elsee dibamu Waaqayyo Eliyaasitti dursee dubbateera. Gaafa Eliyaas utuu karaa deemu dirree Elsee qotatu irra ba'uu dhufe. Daandii irra deemaa ramane mana Elsee dhaqe miti. Daandii Eliyaas irra deemu irra immoo Elsee qonnaa qotataa jira. Qotiyoo cimdii 11 kadhatee kan isaa wajjin qotiyoo cimdii 12 qonnaa qotataa jira. Gabaree baay'ee beekama. Gabaree baay'ee cimaa. Nama hojii isaa misooma isaa nama cimaadha jechuudha Elsee. Ituu sana ta'ee jiru Eliyaas gaafa argu hafuurri Waaqayyo Elsee akka isa ta'ee gaafa isa hubachiisu waan dubbanne carqii isaa darbatee irra buuseedha. Carqii Eliyaas keessa immoo waatu jira. Maqaa Yesuusiin wanti barbaachisaan sirraa haa bu'u. Wanti hin barbaachifne inni si haguuge sirraa sokkee inni Waaqaachi wal si agarsiisu. Inni galma ulfinaa si ga'u inni samii banamaa si ilaalchisu sirraa bu'u. Amma carqiin sun gaafa irra bu'u lafa Elsee keessa waalite. Sana booddee Eliyaas utuu waan dubbatin Elsee kan jedhe maaloo dhaqee abbaa koo fi haadha kootti nagaadhaan madhee si duukaa bu'aa naa fayyamii jedhe. Carqiitti irra buunaan hin fiinne. Wanti isaa argannaa maddidichee sokkine sangaa madhaabee fiigeen sokkine itti yaaduu gaafata waan isaa. Maaliif Elsee wangeela lallaba jedhee hin baane waan ta'eef nan dibama jedhee hin baane waan ta'eef waamicha kana na argate jedhee hin baane waan ta'eef akka carraatti waamichi kunis argate waan ta'eef maatii isaa beekuu qabu, firri isaa beekuu qaba, hawaasni kee jiraatu beekuu qaba. Beekuu duwwaa immoo otoo hin taane agirimintii kaleessaa immoo block gochuu danda'uu qaba. Dirree kaleessatti beekamu, haala kaleessatti beekamu keessa waamichi isaa akka geeddarame namoonnis beekuu akka qabaniifi ani dhaqeetan maatii koo dhungadhee nagaatti dhaammadhee dhufaati tolanaa jedhennaan hin dandeessaa. Sana booddee qonnaa isa qotu dhiisee sangaa kana cindii tokkoosee ishee kan saati inni kaan daboodha. Isa kan saatii nan bifne fuudhee qalee gindiif qambarriidhaan immoo affeelee tura. Namoota biyya sana keessa jiran hunda nama sabee kan nyaachise. Nama bara qabaachuu danda'u
kaleessa gwaddanyummaan jiraachuu danda'a. Kana booddee dhaqee warra shamarraachin eessumaaf durbiichin yeroo taa'ee nyaata nyaatu yeroo buna dhugu waan hin qabneef waamichi koo geddirameera. Warri duddanarraa hin qabnes qabdanis daadoon keessan isa kana jedheetu ofirraa geggeesseetu hidaasaa baafateetu sokke. Haleluuyaa. Ni amen jedha. Waa'ee waamichaa isa tuqame bichaa beeka. Namichatti mul'ateera. Haleluuyaa. Qaleetu nyaachiseetu Eliyaas duukaa bu'e. Gaafa Eliyaas duukaa bu'u Eliyaas immoo shaanxaa isa baachifachuu jalqabe. Amma kan gara Elsee dhufe abidda malee Eliyaas miti. Kana hubattanii barbaadan. Kan Elsee tuqee aasaa Eliyaas miti. Eliyaas kottuun deemnaan jenne lallabin jenne dhiisin jenne carqii turra bu'ee carqiin duukaa abiddi qabate. Elseen kan sochoosaa jiru abiddicha malee waamicha Eliyaasis miti, tajaajila Eliyaasis miti, beekamtii argachuu Eliyaas biraa qabuuf dhiisuu irratti sin hunda'u keessa saalite waan ta'e. Haleluuyaa. Mi amen jedhame. Maal dhoksaan saannaa jettani dibanni kan Elsee lafee lite malee foon hin lixne. Waan lafee lite immoo baasuu hin danda'amu. Dhukkuba lafee laaboraatoorii kam dafee bira hin ga'u. Bira geessanuu isaan ulfaata. Lafeen lafeedha. Foon baqasanii hodhuu danda'amu. Lafeen garuu hin ulfaata. Lafee lite foon kee darbee. Lafee lite dibanne jechuun akka tasaatti hin ba'u jechuudha. Iddoo barbaachisu lite dibanni Waaqayyo lafee kee haa qabatu. Macaafa jedhama. Gaafa Elsee du'e awwaalame namitti saamtuu tokko rukutanii ajjeesanii holqa Elsee kee jirutti darbannaan lafee Elsee dhattee quttee fayyaa boolla kee akaatee galteedha. Macaafi dhagaa dubbisaa 13 irra dubbisaa 2 lammaffaa mootota du'aa makaas. Kanaafuu dibanni kansaa maal kee miti sababa lafee keessa ta'e foonni hin tortore lafee hin tortor waan ta'e lafa keessa jiraatee jira. Waaqayyo dibata akkasiin si haa milkeessu. Yesuus guddaadha. Waldaa keetti guddachuun gooftaa keetti guddachuu miti immoo. Dhiyoota argiin awwaalaan malee jireenyaaf hin ta'u. Amannee jireenya dhaalla. Warra amantan amen jira. Elsee Eliyaas duukaa gaafa bu'u ergamaa isaa ta'e tajaajiluu jalqabeessa. Maaliifitu Waaqayyo atajaajilu haa hojjetu mootummaa koo lallabu dhaqii dibiitti hin jedhe Eliyaas. Elsee garuu gaafa dibamee ka'u inni immoo akka inni isa tajaajilu godhe garuu hin deebine. Namni gooftaatti murteessee ka'u sababa gooftaa laalaa deemuuf haalota yeroo dhaga'ee dhaabatu hin qabu. Gooftaa laaltee baate taanaan murteessitee gooftaatiin jirta taanaan ati numa deemta. Namoonni baay'een kan isaan karaa ga'anii gatantaranii fi waamicha isaaniitu murtoon qabu. Murteessinaan garuu hin danda'amu. Amantiin murtoo gaafata. Mee murtoo jedhaame dabalaa jedhaa. Murteessee ba'e Elisee. Murteessee ba'e. Akka murteesse immoo waan qabu hundumaa bitate. Maal takkan sangaa qalu godhe yoo jettani bor karaa ga'e waa'ee sangaasaa chaalenjiin gaafa dhufu waa'ee sangaasaa akka inni yaadne waa'ee qeessa akka inni yaadne fixatee ba'e waan ta'eef yoo manatti gale sangaan hin jirtu maasiin hin jiru waan tokko hin qabu kan Elsee qabu Waaqayyoon bichaadha. Warri Waaqayyo duwwaa duukaa baatan isin awwaadhaa barana. Inuma milkooftuun isiniin jedhe. Wangeelli wangeela. Me wangeelli wangeeladha. Aniif ati isa caafametti dhumne malee tokko qalama toora tokko caafne as keessan keenya. Kanaaf kiristaanni kiristaanummaa isaa beekame wangeelatti amanaa waan wangeelli jedhu jiraata karaa wangeelaa irra deemaa wangeelaa achi walii gala namaa jimmiti waldaa jimmiti sabaraa jimmiti giddu galeessa isaa sagalee Waaqayyooti. Men jedha maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ndebe macaafa qulqulluu keessaa Luqaas boqonnaa
sagal lakkoofsa 57 kaaftanii gaafa dubbiftanii 57 irratti namicha tokkotu Yesuusin argee si duukaan bu'aa. Ani bartuu kee ta'uun barbaada si duukaan bu'aa naa fayyamennaan Yesuus akkeeti. Waangonni boolle qabu, simbirroonnis mannee qabu, ilmi namaa lafa mataa isaatti hirkifatu hin qabu. Namichatu gaafachaa jira Yesuusi. Maal jechuudha? Waangon boolle qabu, simbirroon mannee qabu. Lapheen kee anaaf hin mijatu. Manni Waaqayyoo laphee keenya malee gamoo kana miti waan ta'eef. Kanaaf keessi kee anaaf hin mijatu waan ta'eef keessa kee keessaa iddoo buufataa hin qabu jechuu barbaada. Namichi garuu maal barbaada? Gooftaa duukaa bu'uu barbaada. Ituu maal hin ta'in, ituu keessa isaa hin qopheessin, ituu jireenya isaa hin qopheessin gooftaa duukaa bu'uu barbaada. Amma gooftaa duukaa kan buunu inni gooftaa waan ta'eef jireenyi bara baraa waan isa bira jiruuf gooftaa duukaa buuna. Fayyinni bara baraa lubbuu keenyaaf kenname malee foon keenya dadhabaa kanaaf kenname miti. Kanaaf namni har'a dhibee tokkotti fayye yoo gara Kiristoos dhufe bartee booda immoo dhukkubatti yoo deebite jijjiiramte yoo dhufte namichi anoon fayyinee dhiisuu danda'a. Kanaaf namichi akkasii hin fayyu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina lubbuu fide malee fayyina foonii miti. Fayyinni foonii dabalata. Phaawulos akkas jedha, waraana sana keessa jiru sasadi jilbeenfadhee nan kadhadhee. Inni garuu ayyaanni koo duwwaan siga humni koo dadhabaa keessaa na keekasaa raawwata naan jedheera. Phaawulos gaaddiduu isaatu nama fayyisa, jecha isaatu nama fayyisa, dubbii isaa yeroo inni achi dubbatu namni hundumaatti hiikama. Ofii garuu maaltu na keessa jira? Waraansa jireera. Waraansi inni kun isa Kiristoositti akka nu jabaannuuf, Waaqayyotti akka nu cimnuuf nu waraanuudha malee isa jireenya bara baraatti kiraateeriyaali jireenya bara baraa miti. Maaloon waraansi foonii. Kanaaf yeroo tokko Kiristoos kana kan namni amanee dhugaatti duukaa bu'uu danda'u yoo inni waaqarraa galeef duwwaan. Yeroo tokko garuu ilaalchi dogoggoraa jiru. Gara mana Waaqayyoo gaafa dhaqan rakkinni kan hin jirre, beelli kan hin jirre, qormaanni kan hin jirre, wanti hundumtuu wal qixxaataa kan fakkaatu. No, lolli biyya lafaa nuyi sababa Kiristoosiin amananneef biyya lafaa keessaa nama addaa miti. Nama kee jiraanna, nama achiin jiraanna, lafarra jiraanna. Garuu Kiristoos wajjin jireenya qabna. Isa waliin jireenya qaba dhaame. Bubbeen lafarraa nan danda'u dhimee. Raaseen an kuffisu dhimee. Darbeen jireenya dhaala dhimee. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Amma namichi kun fedhii isaa gooftaa duukaa deemuudha. Garaan isaa garuu gooftaa duukaa hin jiru. Keessi isaa garuu gooftaan mijataa miti. Lakkoofsa 8 kaaftanii immoo 58 kaaftanii kutaa ammaa immoo namicha kan biraa tokko immoo argeetu na duukaa bu'ii jedhe. Achuma Yesuus isa si duukaan bu'eeni na duukaan bu'iini ati hin mijattu mootummaa koo hin taatu. Isa taanuun immoo na duukaa bu'ii jedhe. Namichi immoo maalidha? Dura naqee abbaa koo maal taate awwaalladhee dhufaa qee keenya gadda jira, du'a gayiitu mana keenyatti yaa'aa jira, anoo nama lapheen isaa madaati, natti tolaa miti, si duukaa bu'uuf naan mijannennaan ati noo awwaaltatuun ta'ini isa awwaala kaasuudha. Hojiin ati waamamte hojii awwaaluu miti waan ta'eef awwaaluuf kan ta'an eessumaaf durbi adaaraaf akkoo qee keessa jiru isaan awwaallatanii kottu. Maalli garaagarummaan jara kana? Keessa isaanii dhoksaa yaada garaa isaanii isa gadi fagoo. Namichichi haala mijataa qabu malee garaa mijataa qaba. Dhaggeeffachaa jirtu? Namichichi haala mijataa qabu garuu garaa mijataa qaba. Kanaaf Yesuus haala namichaa jijjiiree garaan isaa mijataadha waan ta'eef namichicha of duukaa fuudhee barbaada. Inni sun immoo haala mijataa qaba malee garaa mijataa hin qabu. Namoonni tokko haala mijataa qabu, garaa mijataa hin qaban, yaada mijataa hin qaban, jireenya mijataa hin qaban, garuu yeroo mijataa qabu.
inni sun garuu haala mijataa qabu garuu garaa mijataa qaba. Kanaaf maal ta'e du'aa isaanii maal godhatan haawwallatanii na duukaa bu'e. Inni taan immoo 60 kaasee na dhuftan inni immoo si duukaan bu'aa garuu jedhan immoo mana dubbisaa eebba argattan. Inni immoo gooftaa sin jaallata warra qe'ee sin jaallata hunduma ishee waliin makuu barbaadanne kun immoo gooftaa si dhabuun barbaadu maatii isaas dhabuun barbaadu jaalalli namicha kanaa immoo gooftaa maatii isaa haadha manaa isaa 50-50 dha. Kanaaf dhufuun lennan barbaada garuu nagaatti dhaammachuun qabadha. Ganaa isaanii wajjin mareen qabadha. Ganaa yeroo na gaafataa jireen immoo na jaallata taanaan amma kana atataa sin barbaachisu murteessitee deemuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa gooftaa wajjin murteessinee gaafa deemnu wantoota biyya lafaa raasan tuffachuu jalqabna. Namni jilbeenfataaf ennaa ta'een tuffatta. Gaafa maal ta'u gaafa murteessite murtoo jechuun ikkoo jecha guddaadha. Jecha guddaadha. Oordii ishee xiqqoonnaa taateyyuu murtoo jechuun waan guddaa. Murtoo jechuun akkas. Gooftaa duukaa deemu gaafa deemnu ituma wanti baay'een nu barbaachisu ituma ansi barbaachisan hin jedhu ituma biyyi lafaa ansi barbaada jedhu ituma foon keenya ansi barbaada jedhu wanti baay'een ansi barbaadu anaaf Kiristoosiin naaf wayyannee gaafa duukaa buunu kana booddee jireenyi keenya ol ta'aa deema. Ameen jedha. Yeroo baay'ee nama kan rakkisu kana deemee namni takka ol ka'aa takka gadi bu'aa gatantaraa kan inni ta'uuf miilli amantii nama warra kutaa kan hin ta'u maanni sila murteesseen baan murteessee ba'ennaa ta'e beelli yoo dhufe sila murteesse no dhukkubi yoo dhufe sila murteesse du'i yoo dhufe sila murteesse. Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaaftannaa dubbifatan akka jedhanii misaa saaraa qabdiin eegoon yoo nu oolche nu haa oolchu yoo dhiise immoo haa dhiisu malee nuyi bifa waaqayyolii keetiin maal hin taanu hin sagan. Maaltu qophaa'e garuu abidda dachaa 7 qophaa'e abidda dura dhaabbatanii muummicha ministeeraa Baabiloon dura dhaabbatanii nuyi waaqa tolfamaa kee maal hin taanu hin sagan. Akka maal ta'etti dhagaama akka abidda bu'an jedhu kun beeku moo hin beekan beeku garuu maal ta'uu hin qaban yoo dhiises yoo nu oolches nuyi kan waaqayyooti jedhan. Garuu kan nama dhiboo jiraate oolaniiru moo noolli oolaniirudha sagalee waaqayyoo hin darbatamanii abidda keessatti garuu hin hiikaman jedha. Kiristaanummaan murtoo barbaada. Kiristaanummaan gaafa namatti tole mee dhaqee immoo of ilaala jedhan miti mana qoodichaa miti kiristaanummaan waan xiqqoof jettanii kiristaanummaatti hin dhufina. Kiristaanummaan aarsaa gaafata beela'uu qaba gadi bu'uu qaba arrabsamuu qaba xiqilamuu qaba qobaa ba'uu qaba firoomuu qaba jibbamuu qaba garee argachuu qaba qobaa ba'uu qaba jaallatamuu qaba gatamuu qaba. Yoo sababa amantiisaaf saba qajeelaa ta'e rakkinni gurguddaan akka abiddaatti roobe. Amma ijoollee 10 irratti lafa dhee ijoollee isaa 10 ijoollee durbaa 3 ijoollee dhiiraa 7 iddoo tokkotti nama 10 duraa du'anitti hamma qabeenyi isaa heddumminaan saamamanitti hamma fayyaan isaa rukutamee daaraatti galutti Iyyoobiin qoramaa kan godhe amantii isaati. Maaliif ennaan boqonnaa jira gubbaa sana qabbana jira gubbaa sana waaqarra boqonnaa jiraan jedhama. Mirga abbaa boqonnaa jiraan jedhama. Kanaaf asitti qoramname kanaaf asitti miidhamname kanaaf asitti gatii kaffallame lafa dhadhee taara galfannu qabna guyyaatti boqonnu qabna lafatti boqonnu qabna manatti boqonnu qabna. Isala achitti tokkorraa kaasanii tokko teessisuun hin jiru. Achitti ijaan iddoon ilaachuun hin jiru. Achitti sartifikeetaan iddoon ilaachuun hin jiru. Tolootaaf maqaama keetu barraa'eera kanuma keerra dhattee teessa. Mana qophaa jireenya qophaatti dhattee galta. Kanaaf moo murteessinee deemna gaa gooftaa duukaa. Kanaaf waan biyya lafaa kana cakkanne ituun waraanu ituun dhiphisu ituu chaalenjii meeqa jireenya keenya mudatu hinkoo galgalli koon bareeda dhumi koon bareedanne waaqayyo duukaa deemnaa jechuudha. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Haleluuyaa. Yeroo tokko jireenyi namaa
jecharraa gocharraa kan inni namneef sababa maaliin taaneef Kiristoos duukaa murteesse waan hin baaneef. Yesuus kaleessas har'as bara baraan gooftaadha. Gaafa jireenyi nuu mijatu gooftaadha. Gaafa lolli baay'atu gooftaadha. Gaafa birri jiru gooftaadha. Gaafa namni nu jalaa dheessu gooftaadha. Gaafa gwaaddanyaa baay'een nu ho'isu gooftaadha. Gaafa kiisiin keenya duwwaa taatu gooftaadha. Baricha si jaallata, barreen gaddaa si jaallata, barana si jaallata, boris si jaallata, bara baraan si jaallata. Gaafa ati qabdu si jaallata, gaafa ati dhabdu si jaallata. Gaafa fayyaa si jaallata, gaafa dhukkubaa si jaallata. Gaafa gadi buutu si jaallata, gaafa ol bu'aa si jaallata. Gaafa tullutu si jaallata, gaafa maddii kee xoolagu si jaallata. Gaafa ati fayyaa qabdu si jaallata, gaafa dhukkubsattee foolii kee namni sirraa baqatu si jaallata. Sababii isaa malennaan gooftaa bara baraati malee gooftaa baraa miti. Firri bara baraa sokkaa, firri haala haalaan sokkaa, inni fira bara baraati. Inni gooftaa bara baraatee dhaaga. Dabalaatee dhaame. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kanaaf gaa isa bara baraan jiraatu duukaa bara baraan jiraachuuf maal barbaada? Murtoo barbaada. Wantoonni karaa nama dhaaban jiru waan ta'e. Wantoonni nama danqan jiru waan ta'e. Wantoonni itti mufteen deemin namaan jedhan jiru waan ta'e. Ulfinni isaa haa ta'u. Elsee murteessee waan beef waan qabu hundumaa fixatee waan beef wanti booddeetti inni kanan na duraa badee yaadu waan hin jirreef chaalenjii itti dhufe gaarummaatti fudhate. Wangeela lallabuu ba'e garuu Eliyaasuu shaantaa baachifata. Maal shaantaa sii baadhan jenne lafa ga'uu beeka. Akka lafee isaa keessa waa jiru beeka. Eliyaas irraa deeggarsa yookaan tumseensa hin barbaachisu hin jiru. Sababiin isaa lixeera keessa isaa. Dhugichi keessa kee lixnaan waa'ee Kiristoos namisitti himu. Mee dhugicha ammayyuu lafee keessa na qabatu. Kana caalaa ammayyuu onnee keessan kee haa boba'u. Indeen takka bishaan harkamuu himataa, shaantaa baachifataa. Guyyaa tokkitti amma lafarra jirutti Eliyaas Else'iif carraa tajaajilaa laatee hin beeku. Garuu dibamee duukaa bu'e Waaqayyo dursee dhaqee Else'iin dibi naamoosii jedhee itti arge. Haleluuyaa. Guyyaa jira. Warri mee ergaa gaarii, abjuu gaarii, mul'ata gaarii, poteenshaalii gaarii baatanii dhokattan guyyaa jira. Waaqayyo gaaf tokko yaadaan si qabe si gate duun ta'ii si kaa'e. Bar tokko dhootee baataadha. Yeroo bilaadiyaa raahatii bijaana moosiyaa bar tokko waqtiin beekamne tokko akkuma ooyisa volkaanoo dhootee baataadha. Ija Waaqayyoo dura jirtaan ija namaa dura hin jirtu yoo taate iji gooftaasi keessatti waa argaara miti namaa argaa hin jiru yoo ta'e as taa'iif achiin taa'iin namaa kan yerooti. Ol kaasuuf gabbuusuun namaa kan yerooti. Inni tokko si kaafnaan eenyu gasi hin teessisu. Elsee ituu Eliyaas hin beekin Waaqayyo Elsee hin beekamoo hin beeku. Beeka beekuurra darbeeyyuu akka Elsee filate Waaqayyo akka isa filate iyyuu ituu Eliyaas hin ergin Elseetti kan hime Waaqayyoon. Eliyaasitti kan hime Waaqayyoodha waa Elsee. Amma gaa Eliyaas gabbuusuuf ol baasuus hin danda'u. Yeroo jira. Mee yeroo jiradha. Warri dhugaatti Kiristoos duukaa deemaa jirtan yeroo jira. Yeroo hundumaa kiraa hodidiin ta'u, yeroo hundumaa dukkanan ta'u, yeroo hundumaa laga qoraatiin ta'u, yeroo hundumaa boo'ichaan miidhuun ta'u, dirreen tokko jira. Dirreen jira dhaame? Dirree boo'ichaa duwwaan lammadina dirreen moo'ichaa jira. Dirree gaddaa duwwaan eegina dirreen galataa jira. Mi'anaaf dirree jira edhikaa. Dabalaatee dhaamaaloo. Haleluuyaa. Ega kana jedhee booddee gaaf tokko ati na biraa fi ani Beeteliin dhaqee naamsaa dhiyeessaa jedhe. Isuma shaantaa baachifatu iyyuu isa lammaffaa boqonnaa
lama tokko kaasaa dubbisa amma 8tti. La isma shaantaa baachifatuyyuu isma ergatuyyuu amma immoo maalidhaa fayyuma isaayyuu na duukaan deemtu akka jechuu wayii barbaada. Maaliin taatu na duukaa hin deeminan naqeen aarsaa dhiyeessaa waan murteessee ba'eefi wanti Else'iin booddee deebisaa yeroo hin jiru murteeffatteetta wanti namoota baay'ee manatti galche manatti sin galchu. Amma namoota baay'ee namnis manatti hin galchine jireenyuma isaatu manatti isa galche. Kiristoos dhugaatti Kiristoosin namni jaallate koo billaa irraa hundeedu. Dhugaa soba? Dhugaa soba? Kiristoos namaa gallaan billaa irraa hundeedu arraba miti. Buddeen miti. Waan garaachaa miti. Waan qusaaqusii miti. Jaalalli Kiristoos namaa gallaan. Gaarummaan Kiristoos namaa gallaan. Ulfinni Kiristoos namaa gallaan. Cidha mana namaa miti koo manni Waaqayyo cidha mana namaa yoo dhatte waamamtee dhatte gwaaddanyaa kee tokko eegalee iddoo gararraa kaa'anii siin immoo dukkaarra yoo si kaanutu iddoo hin jiru sitti dhaga'amoo nagaa isa tokko cooma gaarii muranii siif immoo ta nama jalaa deebi yoo sii kennan hin dhaga'amamoo nagaa mootummaan Waaqayyo cidha mana namaa miti farsoo mana namaa miti aante haalleluuyaa mee ameen jedhaa jireenyi bara baraa jireenyuma bara baraati. Namni jireenyi bara baraa galeef immoo ajandaan isaa jireenyichadha. Keedhaan Phaawulos kanaaf eenyutu jaalala Kiristoositti gargar na baasa billaa moo beela doorsifamuu moo sodaachifamuudha. Kun hundumtuu jaalala isaatti maal ta'u hin danda'u eega reebame booddee eega mana hidhaa keessa galfame booddee eega hidhaan du'aatti baradame booddee sana hundumaan dadhabanii garaa ta'eeti taa'ee yaadeetu hundumti isaa dhufe beelli dhufe garafamuun dhufe lafa jalatti hidhamuun dhufe caccabaa markabaa rakkachuun dhufe 42 garafamuun eega dhume booda kan hundumaa keessummeessee darbeetu eewwati kan dhufaa jirtu tarii jaalala Kiristoositti gargar baasuuf hin dandeessaniidha. Atiyyuu hin dandeessu jedhime yaadinaa jedhatumtu jaalala Kiristoositti jedhin gargar na baasu jedhin hin dandeessu jedhin gabnarraa jedhin natti waciin jedhin ani jedhin isa naa ta'ee isa naa mijatee Kiristoosiinan waaqeffadha. Lammaffaa mootota 2:1 kaasee yeroon Waaqayyo qilleensa jabaa keessaan Eliyaasiin gara Waaqaatti ol fudhatu geenyaan Eliyaasiif Elsee Gilgaalii ka'anii karaa irra ina deemuu turan. Eliyaas yommus Elseedhaan Waaqayyo gara Beetelitti waan na ergeef adaraa ati asuma turi jedhe. Elseen garuu deebisee dhugaa Waaqayyo isa jiraataati du'a lubbuu keetiitis ani si biraa hin hafuu jedhe. Ergasii isaan walii wajjin Beetelitti gadi hin bu'an. Yommus kutanni raajotaa warri Beetel keessa turan gara Elsee dhufanii Waaqayyo har'a gooftaa kee suuraa fudhachuuf akka jedhu beektaa jedhanii gaafatan. Elseen immoo eeyyee beeka isin garuu waa'ee kanaa hin dubbatinaa jedhe. Eliyaas ammas Elseedhaan Waaqayyo gara Yerikootti waan na ergeef adaraa ati asuma turi jedhe. Inni garuu dhuguma Waaqayyo isa jiraataati du'a lubbuu keetiitis ani si biraa hin hafu jedhe. Ergasii isaan walii wajjin gara Yerikoo hin dhaqan. Eliyaas ammas itti dabale Elseedhaan Waaqayyo gara Yordaanositti waan na ergeef adaraa ati asuma turi jedhe. Inni immoo deebise dhugaa Waaqayyo isa jiraataati du'a lubbuu keetiitis ani si biraa hin hafu jedhe. Ergasii lachanuu itti fufanii walii wajjin ina deeman. Maal ta'e dhaga'ama ati ina fuudhame isinii galaa jira ina fuudhi maalu
kaayyoo eessi waamamee fachi deebine yoo yaadne waaqayyotu dibiinaa Moosis jedhe filatameera. Gaafa dhufu garuu maal ta'enne Eliyaasiin tajaajiluu jalqabe naa'oo Eliyaas ta'een. Naa'oo irra ta'uyyuu darbee immoo gara dhumaatti immoo na wajjinuun deemtu gara jechuutti dhufe. Shaantaa makoyyuu naan baattu gara jechuutti dhufe. Anaasaan dhiyeessa du'aasaa na duukaayyuun nattu jechuutti dhufe. Waldaana afaan keenyaan immoo waldaana duukaan nattu ani waldaana keen tajaajilee dhufa ati manuma keessaa hojii hojjedhu wayiitti dhufe. Ersee garuu du'a lubbuute murteesseera kaa. Kaayyoo koo billaan hin deebisu murteeffadhee manaatii ba'e kun jecha guddaadha. Murteeffadhee dhaloonni murtoo hin qabne hin gala baru. Dhaloota murtoo hin qabne waldaa keessa hoduu galcha. Dhaloota murtoo hin qabne hamee galcha. Dhaloota murtoo hin qabne wanta taraatu galcha. Dhaloonni murtoo qabu garuu darbee deema. Kan waldaa kee jiraatu miti ija jabinaan dhaabbateef gooftummaa Yesuus lallaba. Waaqoo dhaloota murtoo si haa godhu. Hallelujaa. Aarsaan dhiyeessee deebi'aa maal ta'e na biraa hafi. Eliyaas Elseef yaaduu miti. Garuu Elsee maal gargaarame naa jettanii murteeffateera. Warri raajota jedhaman warri naannoo irra facaatee jirtu immoo dhaggeeffatti dhuftee jedhamu maatti amma gaa Eliyaasota irraa fudhatama. In sokka sangaa kee dhabde eessa lixxaannaan beekaa gab jedhaa. Me gamnarraa jedhi beekaa jedhime. Waa'ee koo fedhime. Anamma namatti min jenne seexanatti min jenne waa'ee koo fedhime. Beekaa jira. Gamnarraa jedhi jedhi. Waa'ee koo wallaalee eenyuun hin gaafatu. Inni na waame amanamee na waame inni naaf amanamaadha. Gamnarraa jedhi ishee sadi. Naasa'uum naannoo keeti naasa'uum naannoo keeti kam goota sunoo kattee kunoo katta'e lakkisaa jedhe gabeedhaa jedhe beekaanoo jedhe akka inni ol fudhatamu beekaa jedhe. Akka jechuun maa inni amma silaa Eliyaasiin malee nama biraan beektu tajaajilaaf iddoo hin qabdu nammuus hin beeku. Namati tajaajiltu Eliyaas namni si ergatu Eliyaas namati naawosaa taateef yookaan immoo ergamaa isaa taateef Eliyaas. Eliyaas immoo konkolaataa biddaan fudhatamuuf jira. Qeetta akka hin galleef immoo maqaassi bade sangaa kee gurgurtee bittee soggite lafatti galtu hin qabdu eessa lixxaannaan gab jedhaa. Akka kee kaaftaa jedhudha. Maqaa Yesuusiin kallattii garaagaraan irrina kee lakka'anii qaawwa kee lakka'anii mudaa kee lakka'anii warri gurra kee irraa wacan mogolee buustonni dhiiga Yesuusiin ammaa kaasanii gabaa jedhan. Humna dhiiga Yesuusiin gabaa jedhan. Akkam goota warri siin jedhan ibboo warri si ibbifatan irruu kee lakka'anii qaawwa kee lakka'anii mudaa kee lakka'anii warri mogolee si buusanii harrabi ammeenyaa mesachiin jalloota humna dhiiga Yesuusiin gabaa jedhu. Gabaa jedhu. Gabaa jedhu. Iyyi sagadi waaqayyo gamnarraa godhe hime. Dabalii jedhika. Isanumaa dabalee. Waaqayyo addeessitu gabsirraa godhe. Warra obsa nama fixachiisan. Warra tuttuqanii nama aasan. Warra mooraalii namaatti bu'an. Warra amantii namaatti nama gungumsiisan. Abiddi waaqayyo gabisaan godha. Humni waaqayyo gabisaan godha. Hallelujah. Ina busi biraa. Yarikoon naqannaan iman naqan isa. Beetalin naqannaan nan naqa isa. Hallelujah. Yesus jira. Isa dhumaa gaafa rakkatu akka Eliyaas. Ishi amma deemuuf hin jedha gaafa ni ol fudhatamu maal akkansi godhuu barbaaddannaan ayyaanni sirra ture dachaa lama irratti haa ta'u. Shaantaa kee naa kennin jenne qulfii manaa kee naa kennin jenne ishee baankii irra qabdu naa mallatteessa hin jenne ayyaanni sirra jiru dachaa meeqa? Maaliif sabeettuu kun namichi kun nama cimaa ta'uusaa an akka keetti tajaajiluu hin barbaadu. Itifii keen tajaajiluu barbaada.
Kanaaf hammati tajaajiltu na ammati tajaajiltu anaan nama madaalu. Kanaaf inni sirra jiru dachaa meeqa? Maal barbaade? Ayyaana keessa ulfina jira. Ayyaana keessa humna jira. Ayyaana keessa daandii eebbaa jira. Ayyaana keessa milkaa'insa jira. Ayyaana keessa ulfina jira. Ayyaanichi dhiiga Kiristoosiin siinis argatu. Inni namni namatti naafee namarraa cufee hin banne inni waaqa biraa banamu ayyaanni kun lafee kiyyaa seenu. Haati faana ayyaanni kun seenii kiyyaa seenu. Ayyaanni kun onnee kiyyaa seenu. Ayyaanni Eliyaasiin argate inni isaa irra gooti irra saabu. Bara Eliyaas keessa hojjeteera. Eliyaas darbeera. Bara Elsee kee hojjeteera. Elsee darbeera. Har'a dhaloota guyyaa irraa dhaabatee jirutu si maqaa Yesuusin ayyaanichi si argatu. Humnichi si argatu. Abiddichi si argatu. Onnee kiyyaa seenu. Inni jawwee nyaatu abiddichi si seenu. Inni jabaabanu ayyaanichi si seenu. Inni kadhatee ulaabanu ayyaanichi si seenu. Lamee kee abiddi Waaqayyo haa tuquyee. Ayyaana keedhe. Yoo fayyidaa sangaan dhiisee ba'e. Yoo fayyidaa maasiin dhiisee ba'e. Kanan hin qabne kanan argachuu qabu ayyaana. Isaanan nama ta'a. Inni waamameef kaayyoon koo oomishni koo kana booda. Hojiin koo kana booda. Qonni koo kana booda. Sangaa miti dibata. Ayyaanichan barbaada. Kanaafan qabeenya koo dhiisee ba'e. Kanaafan maasii koo dhiisee ba'e. Kanaafan araddaa koo dhiisee ba'e. Ayyaanan barbaada. Inni dachaa meeqa? Dachaa lama. Warra amantan isin haa argatu. Dachaa lama? Narrata ta'u. Gaafanni konkolaataa fardeen abidda waaqarraa dhufanii Eliyaasiin butatan iyyee carqii irratti qabate. Carqiin Eliyaasitti argelsee tafte. Carqiin suni gaaficha irra buutee lafee lixxee arramoo qabatamaatti harka galte. Qabsiisa gaaficha qabatamaatti hin baatta. Gaaficha abidda carqii isa irra jirutu lafee lixxe. Arramoo carqiima sana fayyaa sheeggate. Waan gaaficha gurraan dhageesse bara namoo jaan argitaa jedhe. Waan gaaficha laphee kee keessatti odeeffannoo isaa dhageesse bara namoo kaasuutti baattaa jedhe. Me Waaqayyo na baachisaa jedhime. Waa divilihiti katuma kiyaatana. Me Waaqayyo na baachisaa jedhime. Dabali dubbadammayyu. Ganama kana baattee kan hin beekne ulfinaara. Baattee kan hin beekne baara. Jecharramni kee dubbatee hin beekne. Mul'ata jikee harkee hin beekne. Laphee kee keessatti mallattoo dhageessee hin beekne. Afaan dubbattee hin beekne. Dhuga baatee hin beekne. Lallaba lallabdee hin beekne. Faarfannaa baabbattee hin beekne. Raajii raajii hin beekne. Isa Waaqayyootti si butu. Isa jireenyichatti daalchisu. Arraba kee tabboomeera. Gurra kee tabboomeera. Ija kee tabboomeera. Miila kee tabboomeera. Laphee kee tabboomeera. Sammuu kee tabboomeera. Ayyaanichi. Hallelujah. Amen jette. Gaafa wiixatu harka galchate. Eliyaasin sokke carqattii fudhate hammeessituun dhufanii attan goota gaa'edha. Inna tabdattu sokkeera attan goota ennaani. Yaa Waaqa sagaleessa Eliyaasii wajjin hojjettu kottani. Baay'isa bu'e. Eliyaas dinqii gurguddaa hojjete. Dinqii 8 hojjete lama caa. Dinqii 8ffaa Yordaanosiin guute. Dinqii 8ffaa carqii irra buusee carqiidhaan dhoomnaan galaanni Yordaanos cibxee tajaajila isa xumuraa kanaan xumure Eliyaas. Dinqii 8 hojjete. Gaafa ga'istonni gamaa gamanaa dhufanii attam goota gaa'eessa lixa gaa'edhanii gab jedhaa'e. Maalotti dubbannu warra gurra keenyarraa wacaniin me gab jedha taragaaggaa jedhime. Waa'ee koo dhiisi jedhime. Waa'ee ofii keetti deebii jedhime. Waa'ee koo hoo jedhime. Namichi tokko jira jedhi. Waa'ee makooni waa fedhin.
kan dhaabatu waliin jira jedhiin inni immoo jedhiin gargaarsan barbaadu jedhiin maaloo adaraa keessan hin dhamayinaa jedhiin tokkichi ilmi Waaqayyoo jedhiin waan hundumaa kan danda'u jedhiin dhimma koof dhaabatee jira jedhiin warri waa'ee koof cannaqamtan jedhiin obsaati jedhiin waan ta'u ilaalaa gaaffiif hin ariifatinaa raawwii isaa eegaa jedhi raawwiin jira moo hin jiru jira moo hin jiru diinni keenya sababa raawwii milkaa'insa keenyaa ta'ee arguun barbaanneef gaaffiin mataa nu dhukkubsa sababiin isaa raawwii isaa arguun isaaf dhukkuba qaba hin milkoofteen kee guddattee kee baa'uu kee gaafa argu gubannaadha waan ta'eef amma carraa argateen ajandaa sitti fidee kissii sitti banee sammuu si dhukkubsuudha kaayyoon isaa malee oolsee taragaaga'ee raawwii ebba kee arguun barbaada raawwachuudhaaf inni Waaqayyo jedhe inuma raawwata galanni isaaf haa ta'u Elsee isa dhumaa galaana Yordaanos kute Eliyaas isa dhumaa galaana Yordaanos kuteni Elsee immoo gaafa tajaajila jalqabu ilaalenna lagichi laga Yordaanos namin jiru nama tajaajilu hin qabu bishaanuma bira jira eegaatte yaa Waaqa Eliyaas jin turtee to'a gaafa jedhu galaanni Yordaanos iddoo lamatti wakakakakakakakakatti isanni kaan ittiin xumureen jalqabdaati Amen attimde baay'ee deemeera baay'ee tokkeera baay'ee milkaa'eera baay'ee tajaajileera sadamoonneedhaan ati immoo isaan xumura irraa jalqabdaan akka namarra kaa'urraa jalqabne sima tokkicha dubbatee simbe tajaajilee simbe gaafa jalqabu garuu galaana ta'e galaanni gargar citte hammeessituun gamaa gamana dhaabatte mudhii qabatte sammuutti dhagaa guurtu gaafa Yordaanositti baqattee batte biyya harrayyuu Waaqayyo mana keetii godhe diina kee hin bittimsa laadii jaakii kaayyaa magfaaraa sheekaa toona warra yeroo hundumaa sammuu kee waraanan warra mata dhukkubbiisitti ta'amme Waaqayyo waan haaraa hojjeteetu mana kee waan haaraa galcheetu kiisii kee waan haaraa galcheetu jalloota sabara keetii hin battanaa naannoo kee irraa hin battanaa ajandaa kee irraa hin battanaa hela maayede tasgabbaa akka inni ol fudhatamu beekaa jedhe malee nan badaa nan du'a duukaa wajjine namni murtoo wajju kaa namni murtoo mataaf hin dhukkubsu kaa murteesseera'u eenyu wajjin akka jiru murteesseera'u eenyu wajjin akka deemu eenyu wajjin jirtaati eenyu wajjin jirta murteessiteetta waan safarro deeshitu mataan cabe inni isa ajjin deemu nama salphaa miti haleluuyaa ameen ameen Eliyaas dinqii 8 hojjete itifii isaa immoo dinqii 15 hojjete dachaa narra maal haa ta'u abuu dachaa irra bu'ee dachaa tajaajilee dachaa mul'atee xumurarratti gaafa jireenya fixee guyyaan isaa geenyaan du'uyyuu lafeen isaa immoo boolla kee taa'etu du'a maalirraa dhufe murtoorraa dhufe murteessin salphattu haallitu jiru boossisaanutu jiru yaaddessaanutu jiru gooftaa wajjin deeman iyyellee hin jiru Waaqayyoodha wajjin lolattannaa ba'anii injifachuudha malee injifatamu maalinni wajjin kanat wajjin deemtu Waaqayyoodha ameen amma yoo fagaate nama sirraa fagaate malee waaqa fagaate ammoo callise nama callise malee waaqa jala callise ammoo geddirame nama geddirame malee waaqa sitti geddirame jiraan innoo jira edhime namni immoo sinas hin geddirama isa kana beetu taanana tuu miidhamteetti namni yookaan hin du'aa hin nabdu yookaan lafarraa jijjiirama yookaan safara jijjiirrata yookaan amala jijjiirrata yookaan immoo hin du'a kana sadanii alamiti nama Waaqayyo garuu jira hin du'u safaran jijjiirratu amalan jijjiirratu waa ishee kanarratti deebi'ee galatatti seen inni tamanatte hin du'u fixee ka'e mo'ee ka'e cabsee ka'e awwaala diigee ka'e kadhiiteerra jitee ka'e maalin ta'u
induu inni lammataa hin jijjiiramu. Haleluuyaa. Innoo Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun immoo maal kan hin taane jechuudha. Kan hin jijjiiramne jechuudha. Haleluuyaa. Hin jijjiiramu. Lammatas bakka hin jijjiirratu iddoo hundumaa waan jiruuf hin jijjiiramu. Amalli isaa, jaalalli isaa, kabajni isaa, gargaarsi isaa, fayyisuu isaa, oolchuun isaa hin jijjiiramu. Kanaaf maal jenne kere gooftaa ajjeen jirta taanaan, gooftaa manattee deemaa jirta taanaan, gooftaa faana buute taanaan, mee warra akkasii ililtee guddaa waaqaaf galata laata.